Ashama harkabuune hordoftoota Mubee Show akkam jirtu nagaa keessanii nageenyi koo bakkuma isin jirtanutti isin akka qabu jecha Godaannisa Seenaa Kutaa lammaffaa isinii qabadhee dhiyaadheen jira. Haga xumuraatti dhaggeeffadhaa. Sagalee dhumaan dubbachuun barbaada waan jetteef obboleettiin keenya sagalee dhumaaf suuraasii eeyyama siitiin irraa fuunee isinii dhiyeessinee jirra. Akka obboleewwan koo barnoota irraa argatanuuf akkan ta'e kana akkan taaneef qilleensa irra naa oolchi jechuu keetiif obboleettii keenya hedduu si galateeffadha. Mee waliin caqasnee rakkoo obboleettii keenya irra gahee fi maaltu akkasiin kilooroksii dhuguudhaaf waan kilooroksii caalu dhuguudhaaf isii qaqqabsiisa jedhu walumaan teenyaa utuu isin ta'ee maal gootu isiniin jetti rabbiin illee naa kadhaa isiniin jetti. Mee sagalee isii caqasnee xumurarra walitti deebina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akkam nagaa jirta? Maqaan kee Hawwiin jedhama. Shawaadha. Innaa seenaa xiqqoo wanta Saudi Arabiyaa keessatti narratti raawwatame xiqqoo ishii ibsuu barbaada. Yookaan danda'amu ta'e qilleessa irra oolchita, hin danda'amne ta'e innis rakkoon qabu. Innaa namni tokko waggaa biyyaa bahu waan karoora mataa ofii qabatee kaayyoo mataa ofii qabatee biyyaa ba'a malee nan dheerumaa yookaan nan fuudha jedheemti ka biyyaa bahu. Garuu immoo guyyaa keessa waan rabbiin namatti fiduun beekamu waan ta'eef wanti namatti dhufuun beekamu. Kanaaf immoo anillee mucaa maqaan isaa Qaasim Haroo Waaqoo jedhamu tokko na wal bare. Saudii kana keessatti garuu Haroon jedhaniin irra jiru. Maqaa hedduu qaba garuu beekoni abdiillee Haroonillee maqaan immoo kan ittiin beekamu maqaan dhalootaa isaa Qaasim Haroo Waaqooti. Innaa kun nama tokko itti wal barannee bilbiluma wal barannee ani kiristaanan ture. Yoo wal barannu kananillee kiristaana naan jedhe inni garuu musliima. Innaa yeroo jalqabaatiif nama kiristaanaan argine Saudii keessatti ijoollee Tigrootaa shamarran malee hatta shamarran Oromoo keenyatu iyyuu musliima malee kiristaanaan argine. Kanaaf anillee baay'ee tokko gammade nama akka kiyya kiristaana ta'e argachuu kiyyaaf jechuudha. Garuu inni musliima ture. Achumaa adaduma walii dawwalu gara jaalalaa seenne dhumarraan amantaa kiyya geeddaree isatti heerumuudhaaf karoora qabadde jechuudha. Garuu immoo sababatu isa malee waa'ee amantaa kana dura otoon isa waliin beekin dura akkuma biyya kana dhufee nan qorachuu qabe kitaabota adda addaa dubbisuu qabe yaani musliima ta'uudhaaf keessi kiyya qophaadha jechuudha durayyuu. Garuu immoo sababa ta'ee jechuudha inni. Akkasittiin amantaa kiyya kana geeddaree akkan isa waliin jiraadhu keessa kiyyatti murteesse guyyaa wayii dawwalee itti hime bakka rakkoon qabu naan jedha. Garuu waa'ee amantaa isa dura waa takkanaan hin jedhu iyyuudha inni. Kaayyoon isaa dubartoota fuudhee birrii irraa nyaachuu malee waa'ee diiniitirraa waa takka waan beeku hin qabu. Anuyyuu isa taazzabayyu. Akkamitti namni kun musliima ta'ee waa'ee musliimaa naan natti hin dubbanne musliima illee ta'e naamna naan hin jedhu ture. Kinaan baay'ee tokko waan hin jaalladhuuf isa waliin jiraachuu waan barbaadeef amantaa kiyya geeddaruu yaale jechuudha. Innaa dhumarra otuma kanaan jirru amantaallee otoo hin geeddarin ji'oota 8 geenye. Ji'oota 8 geenye akka jaartii qabullee natti hin himne. An qarshii xiqqoo biyyaallee nan qaba ture isa dura. Innaa akkasittiin bakka baay'ee tokko waan jaalladheef guutumaan guutitti amantaa kiyya isarran godhee hatta lubbuu kiyyan kenneef birriidha iyyuu miti. Baay'ee tokko waan jaalladhuuf jechuudha. Ifama arabootatu na waame. Akkasumatti otoo jirru ji'oota 8 keessa waggaa jirru nikaalleen hidhannee amantaalleen geeddarannee akkasumatti hin jirre jechuudha bifuma hiriyaatiin. Garuu immoo ji'oota 2-3 wal agarra. Dhumarra guyyaa wayii naa dawwalee manni gatii xiqqoodhaan argameeti mana binnaa. Anillee biyyaa birrii nan qaba atillee ka qabdu fidi naan jedhe. Innaa akkuma rikoordii tanaan duraa sitti himetti siif ibsetti ana amantaan kiyya birrii miti isa dhabuu waan hin feeneef bakka baay'ee tokkoon jaalladha. Akka fedhe yoo naan jedhee ani lubbuu kiyyayyuu kennuuf itti jira waan ta'eef rakkoon qabu jechuudha. Achumaanan tolee jedheeni
yaani walumatti fuunee binnanatti fakkaate garuu tole kanan jedhee malee odoo jalqabumaa situ bitaa qarshii keetiin bitamanaan jedhee ittiin seenu tureyyuu. Inna manne isa argamennaan shaashamanneedha hinaan jedhe tole jedheeni dhumarraa manichi bitamuudhaaf qophaa'ee jechuudha. Obboleessa isaatti birrii ergee anillee birriin qabutti kenne. Amma dhumarraa birriin hanqatee naan jedhe yeroo hundi bakka akka hanqate birrii keetti guuti sila nan qaba jetteen jedhaani birrii keenaa la balleessanii akkas ta'an naan jedha. Inna bakka ji'aan itti guutee kophaa kiyya manichi bitame jechuudha. Birrii kiyya qofaan qarshii kiyya qofaan manichi bitamee xumurame jechuudha. Inna akkasumatti otoo jirru yaani manichi bitame garanii kaa yookaan immoo amantaa kee geeddaree isa heerumuutti seenne jechuudha. Dura jaalaluma waliin turre waan ta'eef. Amma isa bira deemee hiriyoota isaa walitti waamee naamna sheeka wayitillee fidee asitti ni kaannaa hidhamee shahaadallee qabadhe jechuudha. Inna beeksisni kee waan kiristaana ta'ee fi nikaasii hidhuu hin danda'aniif naamna jedhame rakkoon qabu jedheetu akkasumatti nikaannuu hidhame jechuudha. Guyyaa takkayyuu adda baanaa wanti kunillee dhufa jedhee sammuu kee keessatti tokkollee guyyaa takka yaadeen beeku bakka jaalala dukkanaa tokko keessa jira waan ta'eef wanti tokko natti dhufa jedheellee hin yaadne garuu waan Rabbi namatti fidu hundan beekan. Akkasittiin otoo jirru dhumarra jaartii qabaachuullee dhagee dura jaartiin qabu naan jedhee amantaan illee kiristaana dheena sobee tureyyuu ka amantaallee anuuyyuu geeddaree fi ka jaartii qabaachuu kan ammoo dandamachuullee dadhabu ginni isaan adda ba'uu waan hin feeneef inuman callisee taa'e waliin. Dhumarra jaartiidhaan wal lolle jedhee jaartii biyya galfatee garuu waliin lolle biyyuma galfate malee haga ammoo waliin jiran jechuudha. Hatta daa'imayyuu dhalchee ulfeessee biyya galfatee jechuudha. Ani garuu amma dhaga'e malee kan hundan dhageenye wal lolle adda baane naan jedhe malee. Inna utuma kanaan jirru bakka akkasumaan takka lamootuma jennu otuma guyyaa tokko wal lollu otuma guyyaa tokko gammannu waggoota 3 guunne. Waggoota 8 kana keessatti ani nyaatan dalagaa sadaatii naannoo doon ta'e nyaatan dalagaa waan ta'eef qarshiin kiyya 3,000 naa kaffalama yookaan immoo 2,500 gadaanan kan naa kaffalamu jechuudha. Qarshii asii jechuudha xiqqooshii birrii barkatti itti nyaadha jechuudha ji'aan. Inna uqubii guddaatu jirayyuu uqubiiwwan san waggoota 2 kaffalaa ba'e. Inni birrii riyaala saudii 70 tureyyuu biyya keenyatti 700 jechuudha. Isaa oli garuu isaa oli yaani gabaabsituma malee irraan jira jechuudha. Kan hunda kaffalee raawwanne qubiillee fudhanne ijaanin argu bar fudhanne jechuu malee ijaanin argu mana si ijaanin argu akka bitame malee qubiin baatee malee bakka jiru hin beeku. Eessa jiraree qubiin hoo jiraate fidii birriin kiyya ka kaffalamu. Adatu kaffala bar maqaan ka isaati garuu an kaffalu ana. Inna bakka hin beektanu dubartoonni jaalala keessa seenan bakka dhoqqee macarrashaa waan tokkichi kan nuuf hin galleedha. Amma qilee seennutti nuuf hin galu. Inna ji'aan kaffala birrii 3,300 kaffala waggoota 2,300. Akkasitiin kaffalee ofirraa xumurree biyya galchee qubiin ba'ee tonaan jedhe. Inna erga biyya galchitee mana duraanin fedhu waan ta'eef mana biraa bitii mana kondominiyeemis ta'uun mana zanaadhe wayii bitiin jedhaani tole naan jedha. Yookaan biyyatti lolli waan ka'eef manni gurguramuu hin danda'u kan maaliin ta'u guyyaarra na shawwada jechuudha. Amma tuma kanaan jirru waggoota 3 keenyallee xumurree waliin ji'oota 4 darbe abbaan keenyarraa du'e jechuudha. Dhufanii bakka dalagaatiin na fuudhanii. Isa dura ammoo dubartii wayii janajjanaan irratti ogguun gaafadhu bakka micayyoon tuni mana arabaatti waggoota baay'eef turte nama birrii erguuf dhabdee na erginaan jetti natti dubbatti sun waliin haasofna naan jedha garuu immoo inni janajjana. Achuma lammata ittiin dubbadhu naamna naan jedhe inuma itti dhiisne amma guyyaa abbaan kiyya du'ee haadhan qabu
abbaa kiyya akka haadhattillee akka abbaattillee na guddise jechuudha. Guyyuma inni narraa darbe san dhufanii bakka dalagaatti na fuudhanii amma akkasitiin dabarsinee guyyaa jumaa sadaqaan abbaa kiyyaa bahee fi hiriyoonni isaa birrii baay'ee walitti qabanii fi sadaqaa abbaa kiyyaatiif jechuudha gara birrii Itoophiyaa 200 walitti qabanii fi birrii asii 20 akkas jechuudha isaa oli garuu amma achumaanani nu waggaa 3 waliin jirra birrii guddaa qabna garuu bakka seessistullee beekullee baadhu qarshiin kiyyaa gama akka ta'e nan beekaa mana hin qabna kanaaf immoo birrii abbaa kiyya qarshii keenya keessatti makinii kanaaf biyya erginee achitti miskiina faahiramu miskiina gargaaramu abbaa kiyyaa fi sadaqaan illee aba'uuf achitti jedheeni birrii 800 takka na bira jirti na harka jirti shiillee itti kenne biyya ergii jedheeni walumaa gala 300 Itoophiyaa hingaa jechuudha. Miskiina na gargaaramu ergii fi nama du'eedha birrii keenyatti makinuuyyuu baay'ee qabnan jedheeni akkanatti nuti jirru guyyaa wayii abbaan kiyya du'e 7 moo akkasiin jira manan jira isaanuma fuuldura taa'ee dubartii janajjanu arge ammas laaleetu man callisa takka irraa dhaabu dideen kolfamaa jedhaa fedhe viidiyoo andawalaa fedhe maarwatat jedhaani inna baqqaan baay'ee tokko natti dhagaame duuniyaa tanarraa qabu abbaa kiyya isaa guyyaan isa dhabe sanitti immoo mucicha kana laaletan abbaa keettoof sutte jirayyo egin guyyaa sanillee na danda'uu hin dandeenyenne dhiifama akkasittiin guyyaa san lolli hamaan uumamee namni illee gibbii keessa jirayyo haazadha waan ta'eef ollaan minaaminne sababa kiyyaan kagalan hin jiran amma qarshii walitti gurrame baay'eedha isa qabatee ka isa duraatan waggaa 3 manallee bitee fi qarshiin 700 oltu harka isaa jira kun hunditti mul'anne garuu immoo qarshiin abbaa kiyyaaf gurrame kun isaatutti mul'ate natti fakkaate amma quufee bashabbashee abbaa mana abbaa birrii ta'e dhumarra maaliif akkana goota ka du'e abbaa kiyya ani immoo kanan fuuldura taa'ee jiru jaarsiteeti miti akkamittiin ana fuuldura teessee janajjanta yoo kan ani nan feene ta'e na hiiki malee wanti ati tuffiidhaaf moo maa inni wanti na fuuldura teessee janajjantu naamna jedheeni lolli hamaan uumame kan gara dalagaa deeme jechuudha bira achuma gara dalagaa deeme guyyoota 2 bilbilarraa kaasuu dide wanti si ajaa'ibu immoo gizeen dalagaa deemu naaf bilbila gizeen mana jiru na biraayim baa guyyaa 2 na bira bule isa booda bakka inni oolee buluun beekun dalagaa loon deeme 7 ji'attis anatu dawwala malee inni naan dawwalu bakka inni jiruun beeku bakka garuu modana jiidha wanti tokkichi naaf hin galu manan jaalladha baay'ee inna akkasittiin dalagaa deeme guyyaa 2 bilbilarraan kaasnee aareetan jira waan ta'eef gaafa guyyaa 3ffaarraa kaase amma ani durayyuu kanan si fuudhe qarshiidha fi jaalala keen qabu kanaaf immoo bilbila kaastee dhiiste dantaa kiyya miti garuu bilbila kaastee haayinaan jette maal taamnaamna naan jedhe achumaan haayee rakkoon qabuun jedheeni gizee kanaan garaatti naafee ka ji'a 2 ture wanta kanan himachuun feene wanta himamne dhageen dantaa kiyya miti anaaf jechuudha wanti darbe hundi dantaa kiyya miti seenaa nama tokkooti bakka waan rudatii tokkollee qabu inna akkasittiin otoo jirru guyyaa lammataallee ammallee naa dawwalee si hiikuun fedhaanii qarshii dhafan si fuudhe durayyuu naan jedhe rabbiin hin sodaattuun jedheen kallii wallii rabbi naan jedhe dhiisi rabbiin maal naan jedhe achumaan ergana hiikuu barbaadde ani xiqqoo ulfanatti fakkaachaa jira waan ta'eef garaatti naafeenatti fakkaachaa jira waan ta'eef wanti kun raawwatuun jedheeni inna in sobdaa kanaaf immoo sadeenittu si xalaqee naan jedhe nan hiikne egaa ammaatti narra jira garuu immoo
inni bakka buutee isaatu hin beeku bakka inni jiru hin beeku. Ji'oota furguunne okee irratti qabannee hin beeknu. Achuma ka na fedhu dhiisuu keetillee rakkoo hin qabu. Kan na fedhu baay'ee ta'uu danda'a. Garuu immoo tokkoffaan ni kanarraa bu'uu hin danda'u. Lammaffaan qarshiin kiyyoo manni kiyyoo qarshiillee nyaadhu mana itti seentamoo akkam gootan jedheeni amma bakka akkasittiin bakka gabaabumatti wanuma hundarraa bilookna godhee sin beekunaan jedhe obboleewwan isaa alaa asitti warrani kaanuu hidheetti erge didee jira. Qarshii ishiin kennaaf ishiif fedhu jedhee jira naan jedhani kinoo ji'a afur qarshiillee eegee dadhabee yoo nan ofii kiyyaa tana dura jechuudha ammoo doon ta'in ji'oota lamaan dura hogganti dawwale narraan kaasu innaa cirraash intala shawaa takka fuudhee bakka dura waliin jiraannu uffata kiyya guutuusaa guurratee waarratee bakka biraatti mana kireeffatee micayyittiin intala shawaa tana fuudhee wajjin taa'utti jira jechuudha. Egaa seenaan tiyyaa kana fakkaatti yoo akkasitti tolu ta'e qilleessa irra oolchi lakkoofsa mindinno maalinni wantoota suura isaa siifan erga lakkoofsi barbaachisanatti fakkaatu garuu suura isaa siifin erga. Kanaaf wanti immoo keessan si dubbisuu na barbaachise wanti kun darbee jira naaf homaa tokko faayidaa tokko hin qabu. Dubartoota baay'ee dogoggorsiisaa jira ammallee anaan wallollee guyyaa sadaffaatti kan inni niitii fuudhee isaa dhagaye. Garuu immoo fuudhicha doontaan ijaazuma buufatee akkuma kiyyaa kana inni kaahidhee fi waarrates akkuma as keessatti yeroodhaaf jechuudha. Qarshii irraa nyaatee gadhiisa. Kanaaf inni kiristaanallee arge ani kiristaanadha. Inni musliimallee arge akkasuma jedha. Pheenxallee arge akkasuma jedha. Akkasuma jecha dubartoota hedduu dogoggorsiisutti jira. Kanaaf immoo ana kloroksi dhuguu maluutu micayyittiin kloroksi dhugde. An qarshii kana hundan dhabee jaalala nan dhabee mana nan dhabee saree godhee gadi naari'e jechuudha. Angaruu dhumarra bakkan seenu dhabee hiriyoonni illee ofitti na fuudhe bakkan seenu dhabee jennaan qoricha nyaadhee daa'ima garaadhaaf baase jechuudha. Omaa gochuu waan hin dandeenyeef inshallah rabbiin kennaa dhiisa. Quufee natti tolee utaaluudhaaf miti kana dalages gin nama namaddeedha aizosh naan jedhuun dhabe yeroo lafa kanarratti sitti cillime namni illee kasitti faradu bichaadha malee namni si bira dhaabbatee aizosh hin jedhu hin jiru. Gizaati gammaddu taate qofa si wajjin gammadu namni. Kanaaf yeroon waan kana godhutti simmeeti akkamii keessa akkan jiru anatu beeka anaaf rabbitu beeka. Akkasitti waan kan hunda dabarsee ilmoollee dhabee isallee dhabee mana kiyyallee dhabee qarshii kan hundallee dhabee waggaa 3 guutuu dugdi kiyya kan itti nacite hunda dhabee akkanattiin kun rabbi sabrii naa kenne waan hunda keessa na dabarsee jiraachuutti jiraati. Kanaaf namni kamiyyuu hatta xalaanni kiyya rabbii waan akkanaatti faradi nama kamirraa iyyuu akka damdamatan jedhee yaadu bakka ana waan rabbiin sibiila na godheef hin beeku. Namni kamiyyuu kan hunda dhabeen ta'a jedhee yaadu. Kanaaf waan kana akka baastee suura isaatillee agarsiiftee akka baastee haasoftu fedha. Egaan obboleewwan keenya wannan haasawuun jiru baay'ee gaddeen jira. Gadda guddaatu natti dhaga'amee jira. Obboleettii keenya sagalee kee kana nu ergitee akka obboleewwan koo biyya alaarra jiran waanan ta'e kana hin taaneef qilleensa irra na oolchu jechuu keetiif maqaa hordoftoota koo hundaatiin hedduun si galateeffadhaa. Jajjabina guddaan si hawwaa. Egaan daawwattoota keenya barnoota guddaa irraa argattu jedheen abdii qabaa. Inshallah yeroo dhiyootti godaannisa seenaa sadarkaa sadaffaa yookaan kutaa sadaffaa isinii qabadheen dhiyaadha jedheen abdii qabaa. Bakkuma jirtanutti nagaanaaf ta'a. Waan akkanarraa rabbi isiniin jecha aan obboleessa keessan Mubeeshawuu komentii irratti yaada keessan nu barreessaa. Like gochuun dagatinaa. Subscribe godhaa. Galatooma.